corona dhibeen qabne dawaa vaayirasii corona yaa Rabbi nu gargaari nurraa kaasi jenna nuuf dirmadhu yaa Gooftaa danda'an si huma vaayirasii corona ati lubbuu meeqa dhumte addunyaa raafamte bakka seetu dhabde nuti yeessa miskiina humnaan qabnu homaa Gooftaa koo nu gargaari danda'an si huma kan keessaa fi ana hunduu bakkuma jirtu Islaama Kiristaana waaqeffata martu namu amantii teenya waaqa haa kadhannu vaayirasii sammuu nurraasu waaqni keenya nurraa kaasu lammii koo kun salphaa jennee ofiin dagannu qulqulliin haa eeggannu harka haa dhiqannu walirraa faffagaannu obsaan manaa turru ofiif maatii keenyaallee koronaarraa baraaru dhumaatti addunyaa fakkeenya godhannu hin gartanii warri biyya teenya of eeggannoo irratti maaliif laaftanii abbootiin qabeenya kan uummata keessan gargaartanii ulfaadhaa wayyoo guddaadhaa galanni keessanii wal malee hin qabne lammii teenyaaf kaanee haa dirmannu yeroo rakkoo keessa gargaarsa wal bira dhaabbannu corona dhibeen qabne dawaa vaayirasii corona yaa Rabbi nu gargaari nurraa kaasi jenna nuuf dirmadhu yaa Gooftaa danda'an si huma vaayirasii corona ati lubbuu meeqa dhumte addunyaa raafamte bakka seetu dhabde nuti yeessa miskiina humnaan qabnu homaa Gooftaa koo nu gargaari danda'an si huma warri biyya bulchitan yaa uummataaf rifattu nurra dhaaba godhatti dhaqqabdu uummataaf biyyi teenya nagaa argattu vaayirasii koronaadha isa biyyarraa cimtanii waan hundaan kan hojjattan arba cubbuun ilmi namaa walirratti hojjatu baay'ate dalansu wagate vaayirasii koronaan marsee dawaa biraa qabdu araara kadhannu jabaanne nu baasi yaa Gooftaa